lakkoofsa 7 kaasee kan dubbishaa isa duraa seera uumamaa seensa yookaan itti galuu macaafa qulqulluu seerri uumamaa bara 1646 hanga 14 duwwaa 6tti kan barreeffamedha jedhu beektonni isaan kan biraan kanneen gosa lama haasa'anii jiru walumaa galatti si waa fayyee keessatti fudhadhaa bira dabarsa kanaanii seera uumamaa kan barreessinu jedha kan inni barreesse immoo biyya Gibxii keessa otoo hin bareedha kan barreeffame saba Israa'eliif qabiyyeen waliigalaa isaa waa'ee uumaa fi waa'ee fayyinaa irratti xiyyeeffata jedha. Seerri uumamaa boqonnaa 50 qaba. Wangeela kana mata duree godhee isiniif fidee dhufe yookaan Hafuura Qulqulluu keessa boqaa'ee qabatee dhufe mata dureen isaa akkas jedha amma du'aatti amanamaa ta'edha. Amma du'aatti amanamaa ta'e. Nama si bukkee jiru naa qaba harka isaa amma du'aatti amanamaa ta'edha jedhaan egaa. Namni du'an jaallatu itti naannoo sana amma du'aatti amanamaa ta'edhaan. Waa'ee amanamummaa akka namaatti waan tokko isin taasisuu barbaada. Amanamummaa jecha jedhu baay'ee keessan tun gaafadhe baay'ee keessan naa deebisu. Amanamummaa መታመን ወይም ደግሞ ታማኝ መሆን አማርኛው ታማኝ መሆን ወይም ደግሞ መታመን ያን ሰው አምነዋለሁ የሚለው ቃል ነው ማለት ነው። እኔ እንደምረዳው ኦሮሚፊሳለው አመነማተው ዋዳ ሰው ቢጃዩ ለምን እንደተመናማሽ ለምን እንዲነመነም ነው ማለት ነው እንዲነመነም መሪሳ ለሚቆርበቱ ጅራቴ haadha koo abbaa koo boloonni koo jiraatanii yookaan abbaa koo namanaa yookaan abbaa koo namanaa yookaan obboleessi koo isa qallaa kan furdaa nama ta'uu danda'a. Akkasumas macaafni qulqulluun garuu gaafa dubbatu jireenya bara baraa shalumaa sana goofuu argachuudhaaf namni kiristaanni tokko Yesuus Kiristoosiin yoo beeku hanga du'aatti maal ta'uudha qaba? Amanamaa ta'uu qaba. Kana taane yoo ta'e baay'ee ulfaataa jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti amanamaa ta'ee jira. Qabbiidha jedhee kanaan qabadhee namni akkamitti amanamaa ta'aa jedha. Tokkoffaa namni akkamitti amanamaa ta'aa jettanii qabadhee barreeffatamu jiraate isa tokkoffaa isa amananiif jaallachuudha. Isa amanamaniif jaallachuudha. Inni nuyi amanamneef eenyudha? Eenyuun immoo jaallanna waan jedhu sana jabeessanii akkasiin dhaggeeffatan nan barbaada. Keessa deebii boqonnaa jaalakkoofsa irraa warri sagalee isinii kenna sagalee keessan ol fudhaanaa dubbisaa nama harkaaf fuudhaa gaafa barsiisu waan jaalladhuuf waan biraafatti yeroo keenyas baadhadhee waan yaaduuf keessa deebii boqonnaa jaalakkoofsa 5 akkasuma Maatewos boqonnaa 30 jaalakkoofsa 31 isa jalqabaa namni argate naaf dubbisu. Ati Waaqayyo gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaanis jaaladhu. Ati Waaqayyo gooftaa kee garaa kee guutuu humna kee guutuu maal godhi? Jaaladhuudha. Eenyuun? Yesuus Kiristoos Waaqayyoon jaalladhaa jechuudha. Gaafa Waaqayyoon jaallannu inni jalqabaa amanamummaan keenya Kiristoosiin yoo jaallannu maal taana? Isaaf amanamummaa keenya goonee inni eegganna jechuudha. Maaliif? Yesuus Kiristoos maal keenya? Jaalallee keenya. Namni jaalallee isaatiif amanamaa ta'uun dirqama isa irra jiraata. Sababiin isaayyuu haga dhumaatti amanamaa hin taane yoo ta'e jaalallee isaa sanaaf isa kam qaraanioo gubbaatti duudhaan gatii dhiigaatiin ijoollota isaa godhee akka kanatti akka babbareedan godhee as kaa'e. Kanaaf namni amanamaa ta'uu qaba. Kanaaf isa jalqabaa amanamummaan inni jalqabaa Kiristoosiin garaa guutuu yaada guutuu jaallachuudha. Nagama Oromiifikoon nagama miti jiru Kiristoosiin garaa guutuu yaada guutuu omtuu turraan hidhatin Kiristoosiin jaallattanitu taanaan eebuu fi ilaalchi keessan yookaan agartuun keessan yeroo hundumaa jaalallee keessan isa deebi'ee dhufurra jira. Jaalallee keessan namni bara kana keessa jaalallee baay'ee qaba. Waan eeggatu baay'ee qaba. Inni haasa'uu barbaadu jaalallee keessan isa qaraanioo gubbaatti ol ba'e. Jaalallee keessan isa gatii dhiigaa dhangalaase. Jaalallee keessan isa al tokkoof isa dhumaa qaraanioo gubbaatti dhiiga isaa dhangalaase. Jaalallee keessan luba qulqulluu ta'e isa du'aatee isaaf amanamaa ta'uun jireenyatti nama galcha. Kanaaf keessa deebii keessatti gaafa dubbatu garaa kee guutuu yaada kee guutuu humna kee guutuu maal godhedha? Jaalladhoodha. Garaa kee guutuu jaalatte taanaan humna kee guutuu jaalatte taanaan ሁኔታ ባይመችም ብመችም ትወደዋለህ። ሰውን እኮ ከወደዳችሁ ለምሳሌ
Anda gageetti dhawaatee fiigichi shaasun nagaara. Innaa saadhaa akka kanaatti naga usini naga ugabbaadhaan dhagaan reebdanis immoo ba'a. Katti na reebdanii qabdan jireenya baraan argattan. Ina shamarri tokko dargaggeessa tokkoon jaallatti yoo ta'e isinitti hima. Qalabatiin qubeellaan gaafa cidha ishee godhamuuf waadaa yookaan amanamummaadha. Abeet amanamummaadha. Dhageessanitti yoo ta'e namoonni gaa'ela raawwachiisan akkan jedhanii gaa'ela raawwachiisu yeroo baay'ee cidharratti hirmaate mucaa guyyoo jettan eeyyee nan hirmaadha. Isinitti hima. Ani amma du'a lubbuu kootti ishee faana irraa daddamboo yoo rakkatti nan rakkadha yoo beelafte nan beela yoo dheebotte nan dheebodha. Itti fufa jedhaniitu waadaa galu. Inni kun akka namaatti amanamummaa qaal kidaan isa jedhamu yookaan immoo qubeellaan abbaa warraaf haadha warraa kan gidduu taa'u ibsa misirroo ishee dhufu sanaa fi misirroo sanatti kan godhamu sana gidduu amanamummaadha. Shitani malamichi gaafa jalqabaa anaaf abbaa shi fuuldura dhaabbatee hin galuu amma du'a lubbuu kootti jedhu guyyaa tokko haalli gaafa isatti ulfaatu galee deemu. Guyyaa tokko gaafa isatti ulfaatu gatteereeti. Amanamummaan nuyi Kiristoos wajjin qabnu garuu haala ta'u keessattuu ganamuu kan hin qabne sababii isayyuu misirroon keenya inni dhufu hamma dhumaatti yoo dhaabbanne qofa gara isaatti dhufu dhafa waan ta'eef. Sittan hima allatti keessa jirtu misirroo keessa eegsisuu dhiisuu danda'i. Beelli jiraachuu danda'i. Eeguun jiraachuu danda'i. Allachuu jiraachuu danda'i. Eeguun Yesuus Kiristoos nama kana irra deddeebi'aa gaafa ture waan hundumaayyuu maal godhadheera baadhaadheera. Kuni kan kaawwamedha kiristaanotaaf eenyuuf Yesuus hin feene. Yesuus Kiristoos garuu akkuma rakkina dandeessisu waan taane rakkina danda'e. Akkuma inni ani obsaan waan hundumaa baadhe sanatti ishinis baadhaadhe. Hin baata. Erga baattee booddee Yesuus gaafa dhufu garuu ulfinaan dhaabatta. Ulfinaan dhaabatta. Jarreen lamaan gaa'ela dhaabbatan qalabatii godhatanii du'i walirraa adda isaan baasa. Yookaan jireenyi walirraa adda isaan baasa. Misirroo keenya isa deebi'ee dhufurraa garuu Kiristoos isa deebi'ee dhufurraa garuu Yesuus Kiristoos isa deebi'ee dhufurraa garuu argachuun adda nu baasu. Eeguun adda nu baasu. Beelli adda nu baasu. Qilleensi jiramuun adda nu baasu. Baraan isa wajjin jiraachuu jirra. Yoo si gammachiisu ta'ee kiristaanummaa keessatti boolisa gosoota maali? Shakkuu dandeessa isa kana maal kan gurguruu namni akkamitti amanamaa taasisa jiruuf isa tokko fa'aa qabxiin koo isa amanamaniif jaallachuu ta'eera lammaffaa kan darba. Hojii argamuudhaaf boqonnaan torba lakkoofsa namatu dadhabaa walirraa hin qabatanii sana qabu dadhabaa fi dhaabbisaa sagalee kan barbaada. Ayyaanamuu keessatti amanamaa ta'uudhaan namni jaalallee isaa gaadachuu danda'a. Angaa'ummaatti amanamaa ta'uu danda'a. Maal keessatti jaallatoo? Ayyaanamuu keessatti amanamaa ta'uudhaan. Ayyaanamuu keessatti amanamaa ta'uudhaan. Waa'ee ayyaanamuu isinitti magaalama. Ayyaanamuun jireenyi biyya lafaa namaa ari'ata isinitti himaa. Qalbiin ofii namaa ari'ata. Foon ofii namaa ari'ata. Maatiin ofii namaa ari'ata. Waldaan kiristaanaa bara kana namaa ari'atti. Dargaggeessi dargaggeettiin wal ari'ata. Isa kana miti ari'atamuun. Isa kana miti Yesuus Kiristoos ari'atamuu danda'e. Isinitti himaa hojii ergamoota gubbaatti gaafa dubbatu waa'ee nama tokko haasa. Ari'atama nama tokko haasa. Ari'atamni sunis immoo waa'ee Isxifaanos haasa obboleessa koo. Minni ari'atamni Isxifaanos keessa jiru ari'atama ariifachiisaa. Ari'atama abdii namaan haariidhaan. Haalli guddaa irraa kan ka'e isatti ciniinnatu turan. Isatti ciniinnatu turan. Eenyutti Isxifaanositti ciniinnatu turan jarri. Isxifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee utuu ija irra hin buqifatiin Waaqa keessa ol ilaala. Hafuura qulqulluudhaan guutamee jira. Ija isaa utuu irraa hin buqifatiin jira. Asii ol gara samii mirga abbaa ilaaleera. Isxifaanos du'a duuba isaa jira. Isxifaanos
አትቆላ ክርስትና ቀላል አይደለም። ማንም ሰው ገብቶበት ማንም ሰው የሚወጣበት አይደለም። ክርስትና ልክ እንደ በዚህ ዘመን አይደለም ወገኖቼ፣ እንደዚህ አይደለም። ክርስትና ዋጋ አለው። ስሙ ራሱ ዋጋ አለው። ኑሮ አይደለም። ኑሮ የተለየ ነው። ቱሬሚሳ አደለ ጋር ውመን አንሳ ይሁት ነው ወልፊኒችማ ክርስቶስና ናኒ ክርስቲያኑ ማሳይነገቱ ኖቴ ሲታኒ ማለት ክርስቶስኒ ኤከቻከን ጅረና ጉዱሰነትራት ዋንሲቲማ ክርስቲያኖኒ በረከኛ ጋፈዳዳንተን በትለረተሙ ኢየሱስ ነይፍተ ሲኒምነ ስላላላ ኢየሱስ የተሲኒስ ዳማቱ ሲኒሱ በረፓት ተደረማ በረከር ባፊታ ለፉላማ አዮፍኒያስ ለማነራ ማኒፍ ጃለማ አዮፍ ሳኒ ዳለ ማኒፍ ጃለለ ሳኒ ኢሳማሩማቲ አማናማታ አማዱማቲ አማናማታ ኢሳኒ ተነሰና ከንበረቱ ማይገና ሲተና አቲ አበ ትበይነ ባላተ ሰድራተ ስትቶለድራተ ሚኒቀቴ ፓቴ በጀነተ ገልቴቱ ክርስቲያኑ ማከት ጉመላታ ወሪ ወንጌለ ከፊላንያ ሲጋገሩ ሀለውልፋታ ከሰት ሲተኒማ ለጋንቱ ሳይት ይገርበተሙ ለንዳንዳ ኢየሱስ ወጪ ተለኒ ኤበልቱ ሳይት ይገርበተሙ ለንዳንዳ ኢየሱስ ወጪ ተለኒ በንቱ ጅሩ ለንዳንዳ ኢየሱስ ወጪ ተለኒ ኢየሱስ ወጪ ይደታማ ትሬነት ይገኑን ይደታማ ወደላባውን ይደታማ ተለገ ይደታማ ለኪነገ ሰላማቱን ይደታማ ለቡኬ ሰላማቱን ይደታማ ለለገ ሰላማቱን ይደታማ namoonni baay'een itti bulluqee dhufanii gaafa itti qabanaa hin galu. Sitaan himaa jira. Hiddoo hin dhufu. Kanaaf yennasuu himaa jiraaduu jira. Abeen innasuu ba'u. Dawaa dhutamanya hin argita. Sitaan himaa qallaan aadata. Ani kana dubbaatu. Bara jireenya keessan keessatti amantii isin qabattan Kiristoosin qabattan jira kan isaan qabeera taana of ilaalaa. Bara kana keessa barri nuyi keessa jirru bara dhumaati. Hundumaa bara dhumaati. ለሁሉም ሰው መጨረሻ ዘመን ነው። እወቁ። አመናችሁ አላመናችሁ በልማ በልማት ማክሰኝ ጅሩ ተመካሩ ጅራ አማልማት ተመለማት አውቀባቱ ኢሳይና ማልቆ አታንቆ ከከና ነፈ ሲግስ ሃሌሉያ ማካካታ አሜን ሃሌሉያ ሲግስ ባለሪካዋታ አሜን isa apalke ol bayang kela malkai jolle ke afushar kafinya parati gupat hatti sila ni sena masih chale brade usi dibakate yesus ka bana na misra wajitra ka bana na wajitra ka bana na wajitra akhara nachra arga nachra ka bana tujra ka bana tujra ka bana tujra ka bana tujra hala pesa kona de la yesus ka Kasihan setiap ada dulu. Elas panas wanggela terere sama muda kasih. Orang tua dibayar di bawah kapan ikan ada buat hati dia sendiri. Yesus Kristus itu dulu kamu kamu yang cukun. Dalam wajahnya kamu mandala kamu makan kamu biar kamu. Wakana kamu sunan nabe. Wakana kamu kenunan nabe. Wakana terangnya kenunan nabe. Karena waktu saat ini kamu hikame. Apa mulu nasihat apa? Luar surat ini apa? Untuk ulakan Kristus ini akan si sunan nabe. Istifanos ada yang tua kami. Yesus ini kan udah nabe. Kita tahu asal ucu.
sabarakat bahasani tisama turani dargaggeessa turani bahasani tidhaanyu saawati ture Yesuus wajji ture si wajji nani ture Yesuus ture wanti dhaga'amne immoo Yesuus hin tokkolleeti. Sinitani Petroosi aanni keessa jiru hafuura qulqulluu ofitti fudhatee Kiristoosiin sagansiise. Isini himee wanti isin nagarama Yesuus Kiristoos isin himee mana qulqullummaa isaa kunis keessa jiraata. Baay'ee isaanii hafuura qulqulluutu fudhatee Kiristoosiin akka hin beekaa ta'e jabeessanii eeguudha. Beektus jabeessanii eeguudha. Isa wajjin ooluun isaan gammachiisa. Isa keessatti isaan gammachiisa. Isa laallaachuun isaan gammachiisa. Isa laallaachuun isaan gammachiisa ture. Utuu hafuurri qulqulluu isaan gidduu hin buufatee. Utuu Yesuus Kiristoos erga baattoonni fudhatamaniyyuu jarri dasii alaachuu nama Yesuus baaliin balaalessuuti. To'aatuun kan Yesuus kaa, kasaan kan Yesuus kaa, abeet hulli illee kan Yesuus kaa. Eessaadhaan bareedana Yesuus hin alatta gabbee. Baadiyyaa qabanii ni dhalan tuuraa deemee. Inni tuuraa kana namoota baay'ee miidhamuu danda'a ture. Inni akka mallatteeffamtanidha. Mallattoon inni sunis immoo guyyaa dhumaatti Yesuus Kiristoos wajjin warra wal arguudhaaf kaadhimameetu isinidha. Mee ofitti bu'aan kaadhimamaa Yesuusidha. Hojii ergamootaa sakatti uffannaa dubbisaa danda'an baqaqxii gotti. Kunoo ani bantiiwwan waaqaa banaman ilmi namaas gara mirga Waaqayyoo dhaabbatee nan arge jedhe. Isaan garuu gurra isaanii cuqallatanii guddisanis itti wacan. Erga takka itti fiiganii mandara keessa daddarbachaa gadi baasan. Dhagaadhaanis rurrukutaa warra dhugaa baatus uffata isaanii miila dargaggeessa Saa'ol jedhamu tokko jala naqabatan turan. Utuma isaan dhagaadhaan isa rurrukutaa jiranii Isxifaanos gooftaa Yesuus hafuura koo fudhadhu jedhee kadhate. Jilbeeffatee sagalee guddaadhaan yaa gooftaa cubbuu koo kana isaanitti hin lakkaa'in jedhee iyyee kana jedhees kufee hin obbaafate. Abeet, 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 abeet. Ilaa har'aa waca baay'ee jira. Gajar baay'eedha. Waca guddaa jira. Ari'atamni guddaan garuu akka bara sanaatti hin jiru. Jarri karaa isaan irra darban iyyuu hin barbaadamu obboloota koo qabamuudhaaf. Arramee nuyi iftoominaan dhaabbannee hojii Kiristoos dubbachuudhaaf Yesuus jira jennee nagaa keenya dhagna keenya fayyaa baanee gallee galgala rafnee ganama kaanee hojii keenyatti deemne. Barsana garuu akkasumatti. Ari'atama isa kana gidduu dhaabbatu jira. Waa tokko garuu beeku. Wanti isaan beekan sun misirroo isaanii wajjin akka wal argan. እዚች ምድር ላይ ያላችሁ ዓላማችሁ አንድና አንድ ነው። እሱም ከክርስቶስ ጋር መገናኘት። ምንም ሌላ ምክንያት የላችሁ። ከሰራችሁበት መመስከር፣ ነፍስን ወደ ጌታ ማምጣት፣ ከዛም ከክርስቶስ ጋር መገናኘት። ስለዚህ ክርስቲያን ሌላ ዓላማ እዚች ምድር ላይ የለውም። ዶጎጎርተኒ ካዮ ኬሰንራ ዮካታን jaalallee keessaniif amanamaa ta'uu dhiistu. Jaalallee keessaniif amanamaa ta'uu yoo dhiistan immoo jireenya hin qabdan. Gonfoo fudhachuun hin jiru. Kiristoosin arguun hin jiru. Amanuun jireenya bara baraatti nama galcha sirriidha. Erga amananii booddee garuu amanamaa ta'uutu caalaatti fuula Kiristoos fuuldura akka dhaabatan nama godha. Abeet. Laakiin handoo goree kottaa ganda buusaa yookaan ameen jedha. Obboleessa koo waa'ee amanamummaa namoonni baay'een akka jedhanii dubbatu jecha kana isin dhageessu. Akka ittan isa amananii jedhu. Akka ittan ishee amananii jedhu namoonni baay'een. Amanamummaan isa ebeluu amanu caalaa inni nuyi Kiristoosin amannu hin caala yookaan inni nuyi Kiristoosiif amanamnutu hin caala.
Askaragala ga askaragala si. Waya mana mumati abraga. Amana mumani isanamni wali saamanu sanamiti. Sinintani ma arabayu baye ke sangameta na wali baye na kaswalinja. Ammadu anu bukate. Laki sinni Israel. Tagistino baye lupistani be aktuyote. Ani dua mane aktu sirra gargar nambasu erabe. Ana so aktu sirra dana basu jet. Isamu wajindeu gafto koyam jato wada buta wadi galeri ako fanere paye mon jalan nare wajindeu nagarwele gafto kona nishibu kyat mala paake rafu tanagere rufe aran jiyu be unjere be ko setan shebe ga ni aku tasagara to tiluf ne unjere naga ake tere naga shiba fadi wajindeu unjere na bena der ka bana eshina ne wanjere. Amen. Sobujar of so sobu ተደማለሁ of so sobu እግዚአብሔር ብቻ ነው ታማኝ። ሰማችሁ? እግዚአብሔር ብቻ ነው ታማኝ። አማናማ ዋቀየሉዋ ክርስቲያን ደግሞ አማናማ ሰተ ማታውቀባ አማናሙ ማሳቀበተ ትራቹጋ እዱ ተማናማ ክርስቶስ ተማናማ ሰው በምንም ታምር አይታመንም። እስንተን ማስዋንቶ ብቻ ወጣ ኢላሜ ለጴነማ ገቲንሻ ዋቀየሉ ዋፍገል ነማ ቢንጋዱ ነምኒ ሱኑመት ዋሄ ለጴከቲ ነምኒ ሱኑመት ዋሄ ያነከቲ ነምኒ ሱኑመት ዋነት ያደቡ ስቴባስቴ እንደዚህ ባረግ እኮ ደስ ይለኛል። እንዲህ ከጌታ ጋር ብኖር እኮ ደስ ይለኛል። ጀቴ ውጡ አዲን ያጌቶ ከፈረደ ያሶፍቴ ባክሽ እንጂ አትቀልጂ። ይህ ከዚህ አትቀልድብኝ። የልብ ዋጋ ለክርስቶስ ብቻ ነው የሚገባው። ለምን? እሱ ስለፈጠረው። ጀሬን ጋር እኮ ኡማ ነገር ከለሁ ማኔ ኡማ ገንት ኢየሱስ ጋሩ ቃመከኛ ወንዱማ ማለዳ ኡማ ዋንቴ ገዲለ በከኛ ማልታ ኢሳፊን ገል አንተኮፍ ለበከኛ ከገዱን በርባቱ ነሞን ጋሩ ጉያ ከሰተ ሲአዲ ዳምሻን ሲገድ ሲዘኒ ወላ ከልፈኒ ዲፋወና ወዲ ሰዩሞቱ ቀራራ ዲፋወሲ ጋባቴ ዋው ሶባለምች ኢሶምሽኒስ ዋይላ በከቲን ገሉፍ ዋይ አማናው ማቲ ክርስቶስ ወጪ ቀብዱ ገሉፍ ዋይ ችለኛ ከነማይ ገሉሎቴ አማናው ማቲ ኢትፉፊ ክርስቶስ ይፋይ ከስሪት ገል ሂዳ በቃ ማንም አስፈልግም ተደራቢ ብሎ ማርባጭሱ ወራ ጉባ ተደራቢ ችለኛ ለማረታ ወርባሪ ነከዘታኒ ወራች ጀዳኒ ስሪ በርባጭሰን እርግጠኛ ነኝ ስሪ በርባጭሰን ክርስቶስ ጋሩ ቦርሳ ወጂ ዋንድራተኒ ኢትፉፍታኒ ትሬኒ ከልሰን ሂዱማ ኢየሱስ ወጂ ዋንተው ማልታ ኢሲን በርባጭሰን ነማሲ ኩከጅሩ አርከ ቀባት ኢየሱስ ቱ ሲበርባጭሰን ኢየሱስ ሲበርባጭሰን እትናና ኢየሱስ ቱ ሲበርባጭሰን ኢጋስቲፋኖስ አጋዳን ወገራ ዱቡሳ ሀገ ኬሳ ቦትሬ በሙዳን ገደድ ደቤ ቦዴ ገሩ ልቡ ኮፍረዶ ዴፉ ለክርስቶስ ሁንድረትስ ጎንቢፋሜ ኦባፈቴ ለመታመን ጉልጉሎት ህምቦቆቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ረት ቦቆቴ ማቹማን ህምቦቆቴ እንዴት ደስ ይላል። አሪያታማ ጎፍታ ሃንዱ ጎፍታ ሁንድረት ጎፍታ ዳፍዱ ያዳይቶስ አማ ነማበረከኛ ዱካቱ ዳጋንቲ ቁልፊ ሞይደር በተኒ አልሻን ገረገራ ነምች አልሻን ገረገልት የሚሰኩም ካን nama akkamiitu amanamaa ta'a jedha mallattoo gaaffii kaawwadhaati. Nama akkamiitu amanamaa ta'a? Nama akkamiitu amanamaa ta'a? Egaa of laala macaafni qulqulluun jireenya ofiitti firoomsanii fayyuudha. Wanti biraan jiru iddoon fiduun qabaa ganaa dhufee isin qaqqabachuun hin jiru laga kana sagalee waaqayyoo isinitti himaa isin qaqqabatan mitiire isin qaqqabata. Dargaggoonni asii dubbii sagalee waaqayyoo barachuu akka jaallatan baay'ee isaa dhagayeera. Nambe kasina nordofa gruupi keessan baay'ee nordofa yeroo baay'ee luqqisii wangeelaa irra kaa'ee ijoollee baay'ee ilaaleera. Gaaf tokko afurri qulqulluun gargaaree namoota baay'ee ilaaleera. Naa baay'ee keessa sagalee waaqayyoo bakka qabdan nan beeka. Naa hundi keessan immoo namoota barsiisuu dandeessan namoota ga'oo akka taatan fuula waaqayyoo fuulduratti isa kana ragaa isiniif nan ba'a jechuun jaalladha. Tokko nama waaqa tolfamaaf hin saganne. Nama waaqa tolfamaaf hin saganne.
nama akkamiitu amanamaa taatan mallattoo gaafgaawwattanii tokko nama waaqa tolfamaaf in sagan Daani'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 16 afaan dubbifamu boqonnaa 3 lakkoofsa 16 boqonnaa 3 lakkoofsa 16 yoo argaman afaan dubbifamu boqonnaa 3 lakkoofsa 16 Monar kita nak bisa. Tokon nasa di kudaja, dakop sa kudaja. Nargane jo, untuk apa kisah nargane? Kana irratti Shadrach Meshaki fi Abdinagaon kana irratti si kenapa dia bilang Shadrach Meshak fi Abdinagaon mooticha deebisanii yaa Nabukadnezar mooticha akka jedhan gaasaan deebisanii anaafis naa dhufuu barreeffamichi dhugaa dubbachuuf waa'ee kanaaf nuyi deebii siif kennuu iyyuu in barbaachisu. Waa'ee kanaaf nuyi deebii siif kennuun iyyuu nu barbaachisoodha. Ol siqee immoo gaafa dubbistanii waaqa tolfamaa warqirraa hojjetame akka sagadaniif mootichi hojjetee erga dhiyeessee booddee itti sagadu turanii baay'ooliin namaatu itti sagadanii Shadrach Meshak Abdinaagoon hin sagannuu jedhanii warra waaqayyo isa isaan uumeef ulfina kennan ta'anii biyya ormaa keessa namoota jiranidha. Egaa Baabiloon keessatti waaqni tolfamaan as sagadamuu jedhee mootiin wanni irraa waaqa tolfamaa hojjetee isaaniif dhiyeesse. Isaanis maal godhu turan? Ittiin sagadu turan. Jarreen kun sadan garuu waaqa tolfamaatti warra sagadne yookaan immoo warra waaqa tolfamaa sagadan jalaa abeet warra hin jenne. Waaqa kootiif sagadi gaafa jedhamu namni sagadu warra jedhanidha. Maaliif? Waaqa tolfamaadha. Maaliif? Fayyisuu hin danda'u. Maaliif? Sababiin irraa boqonnaa bishaan sirriitti hima. Waaqa tolfamaa jechuun yaadni namaa waaqa tolfamaati. Xuraa'ummaan waaqa tolfamaadha. Fedhii foonii waaqa tolfamaadha. Hawwi namaa waaqa tolfamaadha. Eeguun ati Kiristoos keessa teessee waa biraa eeggatu waaqa tolfamaadha. Irras dargaggeessi baay'een waaqa tolfamaaf hin sagada. Irras namni baay'een fedhamuusaaf sagadaadha. Irras namni baay'een xuraa'ummaaf sagadaadha. Irras namni baay'een jaalallee isaa dhiisee jaalalaa barbaacha jireenya isaa hundumaa lafa kaa'ee kan deemu baay'eedha. Higaa bara sodaachisaa sana keessatti gaa Daani'eel fa'aa akkas jedhanii lakkii nuyi garuu jedhanii hin sagadanii abbaa. Lakkii jedhanii hin barbaachisu jedhanii du'a fuuldura isaanii jira akkuma Isxifaanos leenca wajjini boolla keessatti darbatamuu qophaa'ee jira. Lakkii jedhanii maal jennaan waaqni keenya oolchuu akka danda'u hin beeknedha abbaa. Namoota akkamiiti beektu warri waaqa tolfamaaf jilbeeffatan humna waaqayyoo warra hin beekne warra namanne jaalallee isaanii namoota amanamaa ta'anidha. Isaan garuu amanamaa ta'an. Namooti keessa coomni jira. Nyaanni jira. Wanti namatti tolu baay'een jira. Wanti isaanii dhiyaatu baay'een jira. Filannoon isaanii garuu nyaata mana mootiif ala maal filatan jedha joo. Eessa jirtu dubbadhaan? Raafuu filatan. Maaf amma duuba bara keenya malee ogummaa mana gaggeessin filataa hin jedhani. Filataa sabbaa godhanii marii yaada garaa gogee dara dalaabbe. Tokko eenyaa dhaala baay'ee waan dalagaa. Dhugacha sirriitti dhugacha sirriitti dhimma itti yaada ishee kana dargaggeessi kan abbaan arga fuuldratti kaayee asii fachi gootatu bitaabbee dargaggeessi kan hundumtuu akka bandaa duugamatti kaawwate as garagalee naan as garagalee achi garagalee naan achi garagalee kuufee naan kuufee kaayee naan ta'uuti dargaggeessi Kiristoos keessa jiraannaan eessattuu kan hin sochoone jabaate kan dhaabbatudha. Jarri dargaggoota turanii dargaggoota yeroo hundumaa dorgomoodha.
Gara Yesus. Waaqni keenya adeemsa. Waaqni keenya akka oolchuu beeknaa. Nyaata isaanii dinan hin dhugnoodhaan dhugaatii isaanii dinan waanuma namaatiitiif dhiyaatanna lakkii dhiyaatan gara Yesus. Sabachuu danda'u gara Yesus isa amanatanii biyya ormaa keessa jiranii gara Yesus isa isaaniif jedhan bira sana ilaalan jarri. Isinis ada biyya ormaa keessa jirtu maal qabdan asii? Biyya ormaa jechuun maatii ofii gidduudhaan fudhatamanii biyya warra keessanii hin taane wayii dhaqanii achi gatamu miti. Kiristaanni biyya lafaarraa madiru keessa jira yaadatan biyya ormaa jira. Biyyi lafaa siif hin tolu abbaa kootu sitti hima. Ilaa wanti kamiyyuu siif hin tolu amanamaa ta'uun garuu amma du'aatti amanamaa ta'uun garuu siif tolatu hin ta'in jireenya bara baraatti si geessa. Nakera ras sagalina wala sabamana sagalina mira kesani sagalina fatil wala ya pera ini ka torpe nama unduma ada masukna salima wan amanda ko wan wada tila jante ko kana buat sagaru ya dawa ayo kesa juyote dalane ke amana man juyote sagalin aba alat kana budu sila sipani mapolesa ko kana harna namudumtu wan ayo kisadani elfa waktu kenya ojudan dah lagi hingga menata pama hingga dua apa mana jalan ini dari tu saya bikin balate ada yang kena wah awal kira macam besar dia teh akan disediakan Chandro Kristus kau ini nama simpu kejuan kawat Kristus kau ini Kristus kau ini Ijikeri Kristus lain bukan ijari apa ini lupa dari jalan lekar dari amanah dari lama nama isadratu begutu amanah tahu danda nama isadratu begutu amanah tahu danda siapa waktu kau sedih umur pak nama dibayar jeratu sana dek bagi mereka jeratan dalam pekan lama kena jeratu sana dek kayu ada tadi pekan nama dibayar mati sana gitu tidak ada cuma kayu tidak ada tadi sana kalau nama sana pekan nama dibayar ni ada sana dek beri sana pekan Alif isa jeratan ni bilangan jerani Manif baru ikan saja rutuman baru mas para sakam para mas para alina ma Kristus ita itakase wanda sabi jajadu para alina ma sila gara Yesus tibaga chulat amu alina ma Yesus tibaga jadu para alina ma dara sab chulat para alina ma bera pasab chulatu eyyan parinchadu wala kanat kana wan chulatani impekani impekana mani bayan mera masibu kani wala kawati anjatu beta tinana anjatu beta yani anjatu beta anjatani pegun amana tauna Kristus sajatani pegu tuan elfa Yesus sajatani pegu dan elfa yajatani Kristus isa sajatan sunabek Kristus yubegun mo undumar kecil Tetap sise itu semua madranya pakese pilih apa wangare kukune mimmi aksa warkirna waqatul qamadul je waktu sagalian naki sagalian apa ini enna derga gesaf mata kana kamu gase derga gesi wan mau duma pita mana kaje nena kafuna ari wan duma bitin pita mana kafuna ada pasal derga gesi juga ari wan duma pita mana ari wan duma
jiraatan. Nama tokkotti sidaati kaayyoon ati lafa kanatti dhalatti hirmaannii dhaale. Eegaan manni beekamu. Abbaan kun faatimoo mucaan godhatee asuma dhaladhee guddadhee nyaata nan du'e. በጣም ሼም ነው እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። በጣም ሼም ነው። ያራዳ ቋንቋ ነው። አቤት ሼም ነው እንላለን። አሁን የሆነ ነገር አንዳንዳችን ላይ እናና አራዳ ነን። በደንብ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ፣ ማንም ሰው ታማኝ ለክርስቶስ ካልሆነ አራዳ ሳይሆን አራዳነት ክርስቶስን ማወቅ በቂ ነው። ወጣት ክርስቶስን አወቀ ማለት ማንም ሰው ሊይዘው አይችልም። ለዛ እኮ ነው መድኃኒዓለም እኮ ክርስቶስን ስላወቁ ነው ወገኖቼ። አወቁት፣ በቃ ባንዴው አወቁት። ማዳን እንደሚችል ሁሉንም ማድረግ እንደሚችል ስላወቁት ነው። ከሱ አንመለስም፣ ብንሞትም ብንኖርም እኛ ብሎ ወደ እሳት ሲወረወሩ እንኳን እዛው ነበር። ምንም ነገር አያንቀሳቅሳቸውም ነበር። እስቲ ልብ በሉ dargaggoota kanaaf naasaa namni baay'een dargaggeessa irratti ilaalcha gaarii hin qabu. Namni baay'een dargaggeessi guddate waan nama ta'utti fakkaata. Namni baay'een dargaggeessi waan jijjiiruu akka danda'u hin beeku. Kanaaf maqaa akka kanaa fuudhee godhee sirra kaa'a. Gateettiin kan baatu kan kee, kan deemusi, kan jiraatusi, kan fiigusi. Maaliif akka namni dargaggeessa dadhabutu garuu naa galoodhaaf. Sitanima Yesus udah namanya bijo laki janem naraga di bawah janem sinampan akan cara Yesus nabi bayang garu sakadam baku ergagesa abdi kutte jetsana mati ilancana mati dan apina ke kaliasati warna cerenya ke amadanif para bante dirtu sitanima coba tu misroke hindufa amin coba tu misroke hindufa Roken ni muda nedrana gamna ni muda mana sikufuf jalan-jalan. Amin. Ergagoota jabaadha. Abbaan keenya dhufa. Abbaan keenya dhufa. Warri waan eeggattan qabdanii amantan dhiisuu dandeessu. Ani garuu Yesuusin nan eega. Haala kam keessa dhaabbadha Yesuusin nan eega. Akka inni dhufus nan beekan. Yesus Kristus ufee akka nu fudhatu nan beeka. Haala kam keessa jiraadhaa Yesus Kristus ufee akka nu fudhatu nan beeka. Gaaluuf jirra biyya keenyatti ol fudhatamna. Badiisa biyya lafaa, xuraa'ummaa biyya lafaa, hadhaa'ummaa biyya lafaa, jiruu biyya lafaa kam keessaa Kristus wajjin ol fudhatamutti jirra. Ifa isa yaadame sana arguuf jirra. Nuyi dargaggoota Kristus wajjin jireenya dhaalanidha. Dargaggoota Kiristoosiin arguudhaaf amma dhumaatti amanamoota ta'anii ajajani. Abbaan barbaade waan barbaade hawdeessu amanamaa ta'e. Amanamummaa kee oduun sin dhaabin. Amanamummaa kee haalli kam sin dhaabin. Yesuus kee inni amanattu deebi'ee dhufuuf jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 6 daddafaatiin dubbisaa fixaan jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 6. Sadaffaa nama dubbii Waaqayyoo eegutu amanamaa ta'uu danda'a. Nama dubbii Waaqayyoo eegutu amanamaa ta'uu danda'a. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 6. Namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u kan jedhudha. Kaafufu gara ergamaa waldaa Filisxeeyaatti ergaan kun isa qulqulluu, isa dhugaa, isa banaa, bantii fi harka qabu isa wanta inni banu namni tokko illee cufuu hin dandeenye, wanta inni cufus namni tokko illee banuu hin dandeenye sana biraa dhufe jedhee caafe. Ergichi ani hojii kee beeka, ati humna xiqqoo qabda, garuu dubbii koo eegdeetta, maqaa koos hin ganne. Kunoo ani balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokko illee cufuu hin dandeenye siif kenneera. Ameen bakka. Ergichi ani humna kee beeka, ati humna xiqqoo qabda, garuu maal gooteetta
Dubbiiko beektan. Yesuus Kiristoos dhugaa ba'aa jiraam jiraaf. Amanamaa akka isaan ta'an. Neemaa tokko isinitti hima. Maatii keessan gidduutti ergaa lakkanii amma harmee keessaniif isaa ta'u, abbaa keessaniif isaa ta'u. Fiigiin caakoo televiitii kootuu isin hin jiran. Isa booddee birrii keessan fudhatanii lakkanii gatii ittiin bitamu manaa wanti ta'e ittiin bitamu sanaa maatii keessan beeku. Amma isaa isinitti jennanii bittanii amma irraa deebi'uus beeku. Hambistaniitu isaanitti kennitanii. Garaa isaanitti waan gammadan isinitti fakkaata. Fedha isaan malee gaafa fudhatan. Gammaduu jarri kun ittiin tolu callaqamu. Garuu fuula isaanii irraa immoo waan mucaa isaanii waan taataniif. Mucaa isaanii waan taataniif. Gaaf tokko namichatu tajaajila. Abbaa kootu harmee kootu dhaqisoo guddaa bitettee birrii kennee eegite. Bara sana 8 taphatamaa. 8 taphatamaa birriidhaa 8 taphata. Birrii koo sesheetiin soogdee bitee eegite hunduma isaa itti saddeet taphachuu jalqabee. Nan nyaatamee erga bitee booddee manatti galuudhaaf dirqama maaltu jiraachuu qaba? Soogdii jiraachuu qaba. Maaliif mana ergame waan ta'eef? Birrii maal ta'e dhumeera. Amma waan tokko yaadee mandara keenya keessa nama meeqa jira dhaabadhee yaadee. Yaadee mana dhaqee faadhaqee mammaas soogidda naa guddaa jettee ittiin jedhaa. Asibu isa booddee dubartoota jiran hundumaatti lakkaa'ee ammana naa baasuu qaba jedhee amma silaashee na ergite sana kiisii surree kootii dheeraa duratti sana beektu kootiin sun kiisiin isaa bal'aadha. Dhaqee mammaas soogidda naa guddaa jedhan jedhaa jedhe. Jaartiin akkashee namaa namaatii nanti kennite kiisii kootan naqadha. Achiin darban akkas jedhanii jedhaa jedhe naqadhee jedhe amma na jedhe hundumaa guuttadhee nan galee maanni soogiddi narraa baay'ate akka malee naan jettee. Yee goonaan akkamidhaan agalii dalalaa akkas ta'e baay'ate akka malee baay'ate uumaa baay'ate dhiisni eebbisaniitu garaa manaa laafanii eebbisanii. Dhuguma seete bitee dhufe seete ishii akka dhimma dalalaa dibalee dhufe beektu akka dubartoonni bor dhufanii soogidda sagalee sammuu sana fidaa jedhanii beektu ishii maaliif namichi bituu ba'ee bitee dhufe akka ishiitiif fudhattee mana ishiitti naqattee isa booddee guyyaa tokko jedhee goodaadhaatu taphadhu warri nan jalqaba mana isaanii dhaqee soogidda guddaa fiiganii dhufan jedhe jaartiin suuraa maalaa dhuguu ishiin beekte kan namaa dhufne akka fudhattee dhaqee fiigaa dhufanii. Soogidda sama jaakee fuudhee maaloo gashiraan jedhanii jedhe wayyoo bakka amma baluu qaban jedhe. Yaaddanii amanamummaa isa fudhatee ba'e sana maal godheeraa ittiin balleessee isa booddee maal godheera garaa isaan ga'uudhaaf dhaqee liqeeffatee fidee kennee warri irraa fuudhee sabba maal godhanii hin dhufan. Maaliif nibirata isaaniif manaa dheekeleefaa jira. Soogidda isaanii isaan tura akka isaaniiti. Waktu sinitti ba namicha tu haadha manaa isaatu jira biyya fagoo irraa dhufa gaafa biyya fagoo irraa dhufu mi'a qabatee fi dhufeetu gaafa inni mi'a qabatee fi dhufu sheebisaa waraabuu dhagabuuti gaafa dhagabuutee jettu akkas ta'e attoonni mana seenan sabootee attoonni gaafa mana seenanii ayyaana waggaa jala waatu mana jiraa dhani seenan jiru mana wantuu jiru namichi gadaa fidee dhufaa jira sabootee akkas jedhanii gaafa isaan mana seenanii dhanii namicha fagoo seechi gaafa argani itu keluarga le sini dah. Sabut, nan sini, esok nak dapat tiada orang kau. Kau tu siapa dia? Baik dia dah. Apalagi cuaca dah sawal. Bersih sampai. Jadi mana kisah tiga orang jalan di sini. Bebek manabar tu dah kisah itu baru. Nah, kau sini jadi ni. Kau tu asal dia dah kata apa? Mana tu sudah baru mana sama ni. Kerana ada fawatif. Isama ni kau mana kerja waktu mana tidak tu asal nak. Anak tu cawas tadi sanggal dia di rumah stui dia di rumah. Karena kata tadi bagaimana masih, kalau bahasa, ni komisi kubas, nagaya jarang cuma ni, atur, sebentar ni waktu ni pula apa yang apa cuma bukan, awak kapan, baik nak baik kau, ada jawab baik, tapi cara mana jenis baik. Atau ni ada orang bahasa. Tadi malam mana bicara mana kunci or shani dan ni jefan or lagi
eebaa miiraatanii gaafatu garuu aabootti fuula namaa dhaabbatan hin qaban. Maal dhasaa attoota amanamaa kiristaanaa hin taane yoomiyyuu attoota adda godhatee kiristoosiif asin jiraachuu danda'u. Sittana masaa kan itti yaadu sirriitti gaggaragalchuu danda'e. Kana jiruu biyya lafaati. Arfaffaa nama obsaa danda'u amanamaa ta'a. Obsaa danda'u. Akkuma Isxifaanos irratti ilaaltan, akkuma Phexros irrattis wanta ta'e ilaaltan isa kana mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:2-3 daddafaatiin dubbisaa. Itti aanee namni amma du'aatti amanamaa ta'e maal argata? Isa xumuraan dhageenya irraa amma. Namni amma du'aatti amanamaa ta'e maal argata? Jedhutti dhaamerra nama obsaa danda'u isa jedhuuf mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:2-3 dubbisaa. Wanta ati itti dadhabde obsaan danda'uu keessa namoota hamoota immoo calluma jedhi akka ati itti dhiifne warra ergamoota utuu hin ta'in nuyi ergamoota of hin jedhan qortee ilaalte sobduu ta'uu isaanii akka argites ani beeka. Danda'uu kee maal ta'eera? Ani beekaa. Kan obsee miti namoonni baay'ee akkuma kan obseetti eenyuun obsee. Isa Yesuus tu beeka kan ta'u. Yesuus tu beeka. Abbaan miizanaa Yesuus. Namoonni baay'een Yesuus Kiristoos utuu miizana isaarraa kaa'ee ofii isaanii miizana qopheeffatu bara si'aadha. Ani beeku utuma gaafa jalqaba ani nan obsee miti. Maal obsan gara Waaqayyoo. Yoo na gaafa keessaa soogiddi dhume obsan obsisa kana miti. Kana miti. Yoo na guyyaa tokko tuu Yesuus Kiristoosiif hojjettu tuu waldaalattu hindu kanaa'e achii booddee immoo fiidee obsisa kana miti. Formulaan obsaa isa kana miti. Mataamni qulqulluun jedhu ari'atama guddaa keessatti mataamni qulqulluun gaafa dubbatu warra obsaniin ani obsuudhaadha nan beekaa. Yesuus Kiristoosiif jettanii waan hundumaa danda'uu keessan Waaqayyo isiniif haa beeku. Namni taanis rakkina qabu noo abbaan anisuu firraan isuu qawwan anisuu yaan anisuu namni jaallatu qabu anisuu Yesuus Kiristoos garuu isaaf jettee obsaan danda'uu keessaniif haa beeku jedhe. Isa xumuraa namni amanamaa ta'e maal argata? Isa jedhu isa tokkoffaa gonfoo argata. Gonfoo isa kan isa Kiristoos irraa kennamu mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:10 xumureera dafaatiin dubbisaa. Jedhiidhaa biraas isinii kadhachuun barbaada. Fedha keessan yoo ta'e jaalala Waaqayyootiin isiniif kadhachuu nan barbaada. Daqiiqaa biraas daqiiqaa 2-3 mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:10 namni kan biraa mul'ata Yohaannis boqonnaa 7:13 isattiin guduunfinu kan biraa mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:1 dubbistu. Namoota 3 naa qabadhaa fuuldura kana kan jirtanii mul'ata Yohaannis boqonnaa 7:13 mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:1 warri wangeela baatanii fuuldura mooteessan sinan kaasaa waan ta'eef naa baasaa daddabaati. Dafaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7:13 mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:1 isa ammaa garuu mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:10 naaf dubbifamu. Dhiphina isa sitti dhufuuf jiru sodaatiin. Dhiphina isa sitti dhufuuf jiru sodaatiin. Kunoo seexanni akka isin qoramtan ilaalamtanis isinin. Kunoo seexanni akka isin qoramtan akka isin gingilfamtan iyyuu gochuuf jiruudha. Isin keessaa kan mana hidhaatti akka galfamtan gochuuf jedhee guyyaa 10 rakkina arguuf jirtu jedhe. Du'a yoo isinitti dhufe du'a yoo isinitti fide iyyuu ati hamma du'aatti amanamaa ta'i. Mata dureen kootti deebineerra. Du'i yoo isinitti dhufe iyyuu maal ta'i jedha. Ati ammanumaatti maal ta'i? Amanamaa ta'i jedha. Ani immoo gonfoo ittiin jireenya argattan siifan kenna. Bakka argattame anna kakko. Ani immoo gonfoo isa ittiin jireenya argattu siif nan kennaa jedha. Mee awwattifadhaati ani gonfoo nan fudhadheedha. Hadhagaamu ani gonfoo nan fudhadheedha. Ishii mul'ata Yohaannis boqonnaa 7:13 maal jedha? Ergasii maanguddoota keessaa inni tokko
adii uffatan kun warri uffata kun eenyu fa'i eessaa dhufanii jedhee nan gaafate hin gaafate. inni immoo gooftaa koo situ beeka jedhee deebiseef. Mee hojjennee miila keenya dhaabbanna. Amma isaan kun yeroo madaamni qulqullummaarree warra uffata isaanii mee ija keessa warra uffata alaabaa sheekbele nala hadaasakii dana borra alaabaa shiyaadaasiyanda abeet warra uffata isaanii dhiiga halichaatiin miiccatanii warra addeeffatanii warra qulqulluu. Aku